fakkaatu obboleeyyan keenya hordofaa inshaallah qabrii irratti argamna jechuudha. Amma sa'aatii ammaa tana qabrii bilisa keenya Abdul Jabbaar Huseeniin irratti argamna inshaallah meen hordofaa. سينا بارك الله فيكم. جلي صلاة الجنازة. لا لا وجين هذا بارك الله فيكم سيدنا أنا وأنا أركض الوري فقاتني دعوتني مالك أسمود درباتي أسمرتي أوكي مركوي تلي مالك أولي سدما سامنا إنو كده جدا namni hagana yeroo hagana keessatti haala kanaan dalagaa namni kun hojjetu qabeessa gara naasayina dalagaa namni kun hojjetu qabeessa nama namaa gadi jiraatu hin qabna akka namatti nama ufii jiraatu hin qabna nama garaa jiraatullee baay'ee qabna nama eeganaa biyyaa jiraatu hawaasaa jiraatu sabaa jiraatu xiqqaatu Abdul Jabbaar namoota muraasa ufiin jiraatiin kalabbii jiraatan ka biyyaa jiraatan ka dhugaa jiraatan keessaa nan godhu ragaan rabbi ragaan hujii isaati ragaan hawaasa isitti argamtan kana Oromoon akki jedhee mammaaku haga abbaan gahu ulfinni gayaa jedhan ufillee haasa'uu fi miti haasawaan marri beekaa miti callisaan marrillee wallaalaa miti hayyoota as keessa jira kallattii maraanu amantiinis barnootanis uumaa eeganaa beekumsa uumamaanis hayyummaanis nama hedduutu as keessa jira carratu na godhee isin dura na dhaabe garaan na booya ijji na imimmaani nu mara obboleessa keenya Abdul Jabbaarin annama reeffa isaa dhiqerraa tokko jarana mammaakatti hawaasni keenyatti jedhee mammaake
malli maalire biintanii opereeshina godhanii wallaanan Abdul Jabbar jira isaa nama baay'ee arge du'a isaa namni tokko agarre amma awwaaluuf deemaa jirra akka jarraa ta'ee nama du'a isaa arge keessaa tokko ana waan amma reefu agarre keessaa warri achi turtan argitan warri as turtanii jettanillee qabrirra turtan hedduu akka isinirraa janaazini reeffi ture beekama maaltu nu tursiise dhiiga isaattu yaa'ee cituu dide dhiiga keeti duyda duuba kanaa bakka hedduu meeshaa qara qabuun dhawame shakkina dhaaba hurrii baay'een nutti bu'e hurriin tunillee nurraa bariiti kana ragaan kiyyammoo gurbaan mala warri opereeshina godhellee ifa kuunoo asareeta jala opereeshina godhanii haga handuuratti biinxan suni qaama yaalaa doktortootatti quba qaba maaliif akka ta'e naan galle garuu haasawa tokko tokko waan eegana argitanii ragaa qulqulluu qabatu waan maltaniif nama kanatu akka biyyatti nama keessani biyya yoo jedhu wajjin qabna Itoophiyaa baana wajjin qabna Oromiyaallee wajjumaan qabna namni kunillee isinii jecha eeganaa waan kana mudate namni ajjeese rabbii ifa dhuunfan ajjeese gamtaan ajjeese qaamni wayii ajjeese kana bifa kanaan rukutama isaa nu warri janaaza isaa reeffa isaa duubarra dhigee agarre sun achitti mana daneekittuwan kanaaf wanni beeytanii wallaalle beekaa maraa walitti beekumsa rabbiittu jira abbaa aangoo maraa walitti mootummaa rabbiittu jira كريم هذا المخلوق اللي ما نمكدو بساس اللي ما نمكدو هذا أمي سيد هاجر بسان اللي واني وان كان جرانيزي أما نجاكسا ولا جاكفنو غافا يغانا لفيتشونا مبايا كمنا يرو نغايا يرو بلنا nama baay'ee qabna nama yeroo rakkinna dhabne baay'ee qabna abbootiin qabeenyallee baay'ee qabna wanni sadaqaan obboleessa keenya asitti fuudhaniiti hoomaan jirtu yoo ka itti yaadamu taate loomii 50 nam tokko ba'a nama 50 faaya akka jaansan namni rabbi waasitti kenne yoo namooma qabaate yoo sabooma qabaate yoo rabbooma qabaate yoo namni kun dhugama eegana argitanii dhugaaf du'ee yoo gadi siseene nama kan harka lafa jalaatiin mana itti biti nama hedduu keessaa deeme sumunii fi shilingii isin walitti guurtanii barbaadu boo dhugaa isinitti himna lubbuun biqiltuu rabbi nama keessa gadhaabe haga rabbi nama keessaa fudhatutti nama keessan baatu وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا كالي دبري دوبا نما سيدوي دواتين بيكني دواتي ينبيني نبجان دوي ما دوي ربا واني عبد الجبار عمري نكيسة تاو قبا جنة واني نهمل لنجرو قارو ما فعلك نانجوي ما لفتناك ترودا به ما وصونون دين نتديته ما وصونون نبرين نتبريته تنودي بمالي ندمني فرد الإراجة ترومو يوم أما يتبراد إرا سرد فنغان فل أجال وابا يتبنى
namoonni tokko tokko kan asirraa maqaa ishii dheeru dhuftanii akka asirratti haasawaa gootan barbaada. Haasawa dharraane malee mallaqan dharraane dhugaa dharraane har'a Johartu du'e. Johartu du'e Baqqalaa Garbaatu du'e Hamzaa Booranaatu du'e Dajanee Gaabootu du'e. Guyaan dhugaa walitti himanan tuuti dhiiraa, tuuti gootaa, tuuti hayyuu, tuuti beekaa sagal wal dhageessisi himi hin lambochisu hin dabra dukkana baay'ee dabarri ati dabarri mootummallee sigaas ati isinitti himna. Adi isinitti himna. Barcuma irra jirtan kana dhiiga ilmaan Oromootiin as teettara. Barcuma irra teettan eega Rabbiitiin Abiyyi Ahmad irraa jalqabee haga karaa hoogganaa dura taa'aa godhii fi gareetti milishat dhiiga dhugaatini. Mario isinitti himne indiddani haadha ga'u qaamni fedhe haadha ga'u in dabra dukkana baay'eetu nurra dabre kunilleen in dabra seenaa haa ta'u kanaaf lubbuu Rabbi harkaa qabu jedhee wanni an quuxa'u wanni an sodaadhu qasatoon Esite bure yosen, bolla wakalle fi awwal bigetan lubbuu tee yosen, imbaata chille, dhugaa dubbatu jecha, kabaja, kanaaf akki gootan hayyoota baay'ee Finfinnee irraa dhufe, hayyoota baay'ee asirraa dhufe, ka biyyooma wajji qabnu, ka namooma wajji qabnu. Kasabummaa wajji qabnu kanaaf eegana argitanii namni illeen bolokeetta fi bishaan illee nuufi daatanuma hedduu kanaaf anillee har'a yoo du'e qophiidha shakkiin qabu hin shakkina yoo du'e dhugaaf du'e duubatti hin qusadhu kanaaf har'a obbo Abdul Jabbaar Baarin ajjeesuun hawaasa Oromoo ajjeesu hawaasa dhugaan isaa gale hawaasa dubbii hubate xiinxallee gallaale karakkatee afaan lugaamame hidhaa jirra mataan keenna hidha miilli keenna hidha kalee yoo dhiiga dhangalaafne yoo lafee itti cabne bakka tana asiin geennu hawaasa keenna obboleewwan teennan nu dura eeganaa jira yoo jennu yoo har'a itti akka itti du'aa keenna awwaalan nu dhabnu ajjeesuun sin dhibin Abdul Jabbaarin awwaalatuu hin dandeenye gaaf durallee obboleessa keenna haa caaluu awwaalata dadhabne kanaaf Joohar Faan Baqqalaan Faan hidhamtoonni siyaasa Oromoo warri eeganaa dhugaa hidhaman silaa asitti argamutu irra ture galanni keenna akkanam turre galanni keenna rakkoo kana Rabbi nurraa haa kaasu. Amiin. Rakkoo kana Rabbi nurraa haa kaasu. Amiin. Dhugaa awwaalamte abbaan dhugaa Rabbi haa mul'isu. Amiin. Rabbi haa mul'isu. Amiin. Kanaaf wal quba haa qabaannu qaaman
qalbiin humnaan amma obboleessi kenna nu mara eeganaa yatiima godhe yatiima jechaan ijoollee abbaan qabne ka ufii uf tajaajiluun gahin jecha yatiimummaan nurraa du'e qaama gurbaa kana ajjeese rabbi haa mul'isu rabbi haa mul'isu rabbi haa mul'isu waan dhugaa eeganaa hawaasa kanaa nama kanaa rabbi haa baasu rabbi haa baasu kanaaf tasgabbaa yaa namni amma obbo Maammoo Gadaa asirani namni tokko hawaasa keenya wajjin jirurraa as bayanii asitti haasawa haa godhani haasawa barbaanna lubbuu goda keessan hin deessina nama amma lubbuu nutti fuudhe rabbuu lubbuu itti fuudhaa jira hal jazaa'u l-insaani illa l-insaan keessatti rabbi akki jedhu mindaan nama gaarii malee hin taane jedha mindaan nama badallee akkasuma jedha nama nu balleesse rabbi haa balleessu nama biyya balleesse rabbi haa balleessu namni dhiiga qulqulluu jiise dhiiga isaa rabbi haa jiisu dhiiga isaa rabbi haa jiisu nama eegana argitanii dhiiga ilmaan dhugaatiin haqaatiin eeganaa deebi'ee nu nyaate rabbi isa haa dhabu rabbi isa haa dhabu kanaaf akkuma kuunoo nama tokko jira silaa haasa'uuni baay'ee dhumuun taatu guyyaa har'a obbo Maammoo Gadaa yaamee jira bakka kanatti naa haa dhufanii yoo Maammoon hin jiraatin namni eegana argitanii barsiisota baay'ee qabna hojjettoota baay'ee qabna hayyoota baay'ee qabna shee hajjilleen dhufanii as keessa jiran natti fakkaate kanaaf eegana argitanii isaanilleen haasawa gabaabaa dhiyana namaa ta'u akka eeganaa nu dabarsan isaan isinii affeeraa maal jettan kunoo eegana argitanii asitti asaa dhufanii as deema eegana argitanii dhageettanii kanaaf rakkoo mana rabbi nurraa haa kaasu rabbi nurraa haa kaasu shee Mahmud illeen dura taan eegana mana maree magaalaa kanaa as keessa jiranii nuti eegana haa dhufanii jedhanii asii kunoo gabaasni nagaye rakkoo mana rabbi nurraa haa deebisu obbo Darajjee Beegii faan illee natti fakkaata reefu ijaan waan dhayeesea namni baay'eetu jira as bayaati jecha gabaabaa eegana argitanii dhiyana namaa ta'u akka nu dubbattan eegana argitanii isinirraa feenaa jedhan shee hajjiin akki jedhani maayikiraafooniin hin jiru dhugamoodhara dhiifa manarraa godhaa haasawa sima keessatti quufeenaan jedhanii narraa jaalattan moo jaalatte hagan amaarree eeganarraa quufaniitiin hin jedhan bilookeetta amma waa isin gaafadha shee Abdallaan eewwaa shee Abdallaan kunoo dhufanii nu bira jiranii haga eeganaa isaanitti isin dabarsa ispeeshaalistii kiisii mafattashaati kuma dhibbaan miiliyeenan akka nuu kennitan isinirraa gaafanna gara isaanii isin dabarsaa galatoomaa wasalaamu alaikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warri amantaa waliin qabnuu fi warri biyyaa fi amantaa walitti qabnuu fi warri lafa tanallee waliin jirru guutuun keenna gartanii mootuu nama keenna ka hidhamellee rabbi nuu baasee dhugaa teenna ta hidhamte rabbi hidhaa haa baasu namni jettan harka ol baasa. Gaddeebisa isinii galaami. yeroo baay'ee akka nama kennatitti akka sabaatitti akka amantaatitti nama kenna hidhaa ni baafna dhugaa teenna haga yoona hidhaa baasuu hin dandeenye. Allahu Akbar. Nama dhugaa teenna hidhaa baasu rabbi nu haa taasisu. Yoo dhugaan namaa
dhugaan namaa yoo gartanii mootu hidhaa baate homaa gartanii mootu annimi namni tokko hayyuu beekamaa hayyuu jabaa hayyuu jaalatamaa karaa amantiitilleen Sheekh Bakrii Saaphaloo gaafa tanaan dura ati didde gartee waan sabaa kana waan amantii kanallee didde jedhaniini irras fidan mana hidhaa fidan idee sana Haile Sillaasee jira fidanii jennaanin namni gartanii mootuu kun hayyuu guddaadha maali gartanii mootuu yaani gaafii wayii gaafatan ima callisan maali gartee wanni akkana si godhe maali jennaan ima callisan lakki afaan oromoo hin afaan amaariffaan beeyne mee namni hiikuuf jira jennaan waan jedhan Sheekh Bakrii Saaphaloo ani gartanii mootuu hin dubbadhu dubbii takka qofa dubbadhaa jedhan maali jennaan lafti irra jirrutu ni teenna isin teessoomicha gubbarraa qabdan jedhan nama hayyuu jaba booyitii haadhiif haala malee miira keessallee waseensisuu haadhiif yoo waa sadi goone qofa asirraa gal yoo kaayyoo Abdul Jabbaar irratti du'e kana bakkaan genne tokkummaadhaan wanni nu dhabne tokko hin jiru wanni waan kana muluu nu godhe maa inni jara kee tokkummaa dhabuudha yoo waan Abdul Jabbaar irratti du'e kana bakkaan genne dhiibi Abdul Jabbaar lafatti nafne lammaffaa yoo biyya tana akka gartee hin diigamnetti ka ijaarru taat dhiiga nama du'ee lafa jiruu fi ka ganaa du'u hedullee yoo azalaan du'e malee amma booda akka xiyyittiin hin duunetti biyya tana ijaaruu qabna. Kana goona moo kanan goon? Kana goon! Sadaffaa ijoolleen Abdul Jabbaar yatiimaa mana kiraa keessa jirti. Mana diina isaaf tayuu fi mana fira isaaf tayullee keessa yoo jiran mana gartanii kiraa keessa jirti. Mana Abdul Jabbaaritti arrabinna namni jettu ofirra gadi taa'i surreen haabatu ofirra gadi taa'i gadi taa'a ofumarra gadi taa'a isa binna yoo jiru yoo isa binna jettanii ofirra gadi taa'a hayyuun jabaan beekallee ofirra gadi taa'i miira keessallee waliin galchi waan birallee hin goonu wal tasgabbeessina malee waan birallee hin goonu amma waan jedhan namni tokko maqaanan dhahinaa jedhee saahiba kennallee jaalallee kennallee mana Abdul Jabbaaritti bituu qabna mana Abdul Jabbaartu mana Oromoo mara keessaa du'e jedhe birrii gartanii mootu waan sanii anaan jalqabaa jedhee maqaanan dhahinaa qarshii 100,000 jedhe nama akkanaa nama sagal yoo itti arganne miliyoona tokkoon ijoollee tanaan ibidde waan biraan barbaadu mee Abdul Jabbaarin jaalatuun mee haa gartee karaa yatiimatiin haa kafalu karaa biraatiin kafalu waan biraa arra gartanii mootu anarrallee fuudha maqaa kiyyallee nan dhahinaa jettee maqallee sidha yatiima gargaaraa yatiimanatu gargaaraa namni lammaffaan suni ana namni jedhu eenyunni nama duniyaan marti akka Abdul Jabbaaritti sihi jettee addunyaan ofii olitti silaala namni ana jedhu ka 100,000 50,000 10,000 harkuma bichaa ol qabdan isin barreessu malee waan biraan dalay irratti walii gallamoo waliin gallu jara kee walii gallamoo walii gallaami maarree yatiima gargaarra ana wakaafilu yatiimi ka haatayni anaaf namni yatiima gargaare akka quba kanaatti rasuulli rabbii jedhe inna gartanii misi ana gartanii mootu 10,000 5,000 anarraa fuudhaa namni jedhu eenyunni namni harka mirgaa ol baaftu ka awwala duniyaan marti siin jammaramtu kaila gartanii mootu mirga rabbi nuu haa kennu namni jedhu inna gartanii misi ana gartanii mootu 10,000 jalqabe karee bobboleessi sii kenne sanittillee lammaffaa godhullee ana namni jettu kaani gatii hagana kenni jedhee sitti dhawanne eenyunni namni akka diinatitti garaa si nyaate namni akka biyyaatitti garaa si nyaate namni ijoolleen sun kiraa jiraatuun garaa isin nyaate eenyunni namni gartanii mootu ana gartanii mootu namni kennu birrii san namni jedhu namni harka isinirraa fuunu ka yatiima gargaartan eenyunni namni rabbi si gargaaru namni rabbi ol si fuunu namni gartanii mootu asumaanummoo
warri kafaa'oo namni tokko as keessaa miseensa gartee isaaniitti achirraa dhufe arshii 5,000 jedhe. ربي أجاي ساني ربي المهابات مراد ربي المهابات مراد ربي المهابات كن الله هم بانو لتجاني كرشي كما توكو يتيم أصغر تريم موتو سني هاتا تجري إيشي إلى وان جرام ملة بوليس كنا كيلا وبوليس كنا كرشي كما كداني يجولي يتيم سني هاتا تجري الله أكبر الله أكبر ملك أشرا قطة أشرا أبو أما وانجل هذا إنسان اللفني والقرني نمني توكو أو كتتا نمني توكو بو هاشم أدلي جداما كما إبا كننا مسلين لما أنا رتي فونو جري نمني لما فا أنا نما صدق قفا اتسوكت تاجربو نما صدق كسبا كسيه أمان الإسلام أمان أورومو بيجتنا تمرقة إبا هارقت علي اللي بإيم اللي دكيا يكنمي بيجتنا تنا الرب قرطرين موتو بلسمة الرب نهافود نمجر يولي يتيما نما يتيما غرغار ربي السيغرغار كنا وبوليس كن كل اللي كوما كلنا سيكن نمدي هركا بالتن كل هركا سنغافا تاجرات بري كوما تك تك لنغورا ددفا أحمد الدين أحمد الدين كما كوداني أنا أنقل ميسا جدي ربي الرهاجالت ربي إسهافو ورّا دبّا دبّا كنسان اللي في تايساني كوتو دفترات ورّا بيتنا كنت ربي الرهاباس أبا سيلا فجرو ككسي ربي عطاش Lauf kolcha ya dalle hedduun ndeeressu Gujalaan deemina. wanni guddaani guyyaa har'aa nama guddaa dhabne bakka malletti illee dhabne garuu kaayyoon inni du'eetiin jedheef kaayyoo guddaadha amma ka dubbachuu qabnu ka dabreefii miti ka hafetu guddaadha namni hedduun Abdul Jabbaar maaliif ajjeefame yoo jedhu gaafii kana ifaa bilisatti beeka sababa isaa hin beeka Abdul Jabbaar rakkoo dhuunfaa nama tokko wajjin hin qabu Abdul Jabbaar kaayyoon inni deemuuf kaayyoo guddaadha bilisaan hayti haa kabajamtu jedheetiniin bakka hundatti kaffaltii takka odoon gaafatin amantiin odoo addan baasin sabaan odoo addan baasin ilaalcha siyaasatiin odoo addan baasin namni haqi isaa maaliif dabdi kan jedhu ogummaa isaatiin nama hunda bakka bu'eetiniin mirga kabachiisuudhaaf odoo deemu hanga danda'e odoo laffa'u guyyaan akkanaa itti dhufe guyyaa akkanaa nu hunduuf irratti baadhanneetiniin deemaatiniin jirra keessumattuu dhaamsi kiyya guyyaan har'aa guyyaa boonnuu miti guyyaa imimmaan keenya liqinfannee waan nutti deemaatiin jiru sirritti hubannee uf beeynee bakka jirru uf beeynee gurmoofneetiniin yaada keenya cinfachuu qabnu guyyaa uf tiksuu qabnu Abdul Jabbaar odoo adda deemu du'e namoonni akka Abdul Jabbaar hedduutu jira hooggantoota namoota bakka bu'aniitiin kamana murtiititti falmaa fi jiran hedduutu jira silaa Abdul Jabbaar dhabne ka yaaduu qabnu ilmaan isaatiif ka yaaduu qabnu obboleeyyan isaa ka isa booda hafaniitiin jedhaniif namoota kallattiidhaan itti xiyyeeffameetu jira kanaaf yaada keessan namoota kana xinfachuu irratti namoota hooggansa keenya tikfachuu irratti xiyyeeffachuun dirqama sabni hooggansa ofii mul'ataa ofii nama jabaa ofii tikfachuu hin dandeenye biyya ijaarachuu hin danda'u
سباستيتي لكامون دندو عبد الجبار دبني جيرا عبد الجبار كوماتو دلتيتي نيمبولا عبد الجبار كوماتو دلتيتي نينجرا كاما بودا جرولي تكفتشون دركا مكينا وبوليان عبد الجبار اللي هدو جرا نموتا سن اللي تيفناني برباچيسا akka dhaaba keenyatitti abjabbar akka dhuunfatitti illee nama wajjin baranneetiniin yuunivarsiitii Finfinneetitti seera waliin baranneetiin eebbifamne bakka hojiititti illee hin beekne nama haqaati nama dhugaa wajjin du'u dhugaasantu har'allee dhukatee waan inni ajjeefameef hin beekamne jedhameetiin hanga ammaatiin turreetiin jira hayxisallee bahuu qabdi qaamni ilaallatullee waan kana sakkatta'eetiin ifatti uummataaf himuu barbaachisa nulleen hanga dandeenyeen ilmaan isaa obboleeyyan isaa warra waa hillan isaa dhimma kana geggeessu bira dhaabbachuu nu barbaachisa tikfachuu nu barbaachisa yoo tikfachuu hin dandeenye har'allee hin boonna borullee hin boonna iftaanillee hin boonna boo'ichi nurraa hin galu yoo boo'ichi akka nurraa galu ka barbaadu taate namoota mul'ataa nu keessa jiran tikfachuun nu barbaachisa dhaabsi kiyya kana galatoomaa na okfalcha waan kanaaf ammallee warri baay'een hayyuun baay'een bilbilaa ture warri gargaarsa hin kenninallee gariin isaanii akkaawwantiin nu haa banamu lafa jalaati warri kenna gartanii mootu mana Abdul Jabbaar hin ijaarra jedhanii dhageettanii miti ijaara hin kayina hin ijaarra akkaawwantiin guyyaa borganamarraa isinii gadhiifama miidiyaalleen isinii gadi dhiifama hin ijaarraa jedhanii duuba moraalii guddaa kennaa jiranii hin ijaarra asirratti waa lama isinitti hima waa lama maalinni jennaan nuti gizee biyya teenna tana biyya gartanii mootuu nageenni dhabamaa jiru kana keessatti gizee beelli lafa qabate keessatti gizee koronaan lafa qabate keessatti wal qabanna moo addaan wal qoonna nu jara keessa mee namni wal qabanna Oromoon irraa boodarraa akka yoo dura tokkomtetti kana caalaa tokkomsitee addunyaaf fakkeenya haa taatu namni jettan wal qabaddaame sirishaaroo kana dhiifnee wal qabanna moo waliin qabannu jara keessa wal qabanna moo waliin qabannu والقبنا والقدقم إنتاجين والقبنا والقدقم مرقتين نتورموتي نمي يتحرك بالغابات مرقت أورموتي موتورموتي